Filannoon Oromoon amma qabdu hooggansa tokko dhabuu isiiti. Filannoon amma lammaadhaaf harka dhawan kuni Itoophiyummaa jaalatanii miti. Oromoon Itoophiyummaa jaalattee miti. Ittillee amantus Itoophiyummaa san Oromoon jibbuu qofa osoo hin taane warrummaan Itoophiyaan hunjuu sunu akka nuti Itoophiyaa taanetti nuun amanan, isaan nuun amanan. Isaan tummu lammii Itoophiyaa ta'uu keenyan amanan. Maqaa Itoophiyaatiin keessa nu gabroomsuu fedhan malee Itoophiyaa ta'uu keenya isaan nutti amanan. Sababaan itti Oromoon Itoophiyaa jibbite waan biraa miti. Itoophiyummaa san keessatti waan gabroomtee fi qaamni olaantummaa siyaasaa, diinagdee waa hundi biisan keessa qabaachuu ture. Oromoo keessa waan miidheef Oromoon Itoophiyaa harkaa fi dhageettii jibbuu turte. Haa ta'u bakka kana waan jiruun tuquu fedha. Haasawa lammaadhaa irratti hedduu dubbachuu jirtaniin si'a. Lammaan Oromoon har'a hooggansa ubbuudiyoo dur irraa muratte. Takkaa ubbuudiyoo hoogganamtee hin beektu Oromoon. Oromoon takkaa mootummaa qabna jettee hin beektu. Mootummaa dirqii yoo ta'e malee mootummaa dirqiiti mootummaa keenya jaame malee Oromoon takkaa mootummaa qabaattee mootummaa keenya jettee mootummaa jala bultaa gaarraan qabdu. Hanga seenaa beeynutti mootummaa eega sirni gadaadhaa diigame booda. Irraa booda gadaan Oromoodhaa karraa booda gadaa Melbaati. Gadaa Melbaa karraa booda yoo yaadattan ta'e sirna dhumarratti jechuun yeroon miidhaan heddummattee laafinni Oromoo irra dhufee gadaa Melbaa seera inni baase keessaa ilmi dargaggeessaa hanga deemee lolee diinan cabsinetti rifeensa haddachuu kan qabnee fi fuudhuu kan qabne gaa'ela akka raawwachuu hin qabne irratti murteessi. Sanboota Oromoo mootummaan qabdu jechuu kiyya. Mootummaa Oromiyaa kan waggaa 26 dabre kana 27 dabre kana mootummaa TPLF wajjin jiru kana takkaa Oromoo mootummaa keenya jetteen hin beektu. Ma dirqiiti malee jechuu kiyya. Arrammoo filannoon qabdu Oromoon dhugaa wal himuun gaariidha. Maaliif filannoo dhabde namni isiin alaa eeggachuu jirtu qaadhimaan hegeree ka Oromiyaadha adda bilisummaa Oromoo ture. Warra biyya keessa taa'usanii miti anaafatis yoo ija baafne hin jiru. Ija baafne yoo gamana ilaallee ilaalle hin jiru. Hooggansi tokko kajaarame kana qabsoo uummataatiif fuuldura ceesisu. Ka uummata kana yoo mootummaan kun jigallee uummata kana qabee nageenya biyya sanii, diinagdee biyya sanii, hawaasummaa biyya saniitiin dhaabbatu mootummaan tokko kajaarame dhaabbanni ijaarame tokko hin jiru barbaaddu hin gartu. Jooris kopuma miidiyaa gubbaa iyya malee homaan jiran. Gorsuma warra siyaasaa yoo gorsee namni biraa gorsa sarraa fayyadame nala innillee waan jaariin qabu miidiyaa tokkicha malee. Qaamni alaa eegan tokko hin jiru. Lammaa fi mootummaan lammaa kan jiru filannoo Oromoon qabdu isa tokkicha. Dhugaa walitti himuun gaariidha. Waan siyaasaan beeku. Waan siyaasaan filannoon Oromoon amma qabdu bulchiinsa lammaa kan jiru kana. Yoo ammoo bulchiinsa lammaa kun akka amma deemu kanatti itti fufe Oromoon anas ta'e isinis qaamni kamuu jala galuu ta'a. Yoo akkatti deemu kanarraa miliqee xiqqoo kanarraa dabe Oromoon akkuma kaleessaa funyaan qabee immaa karatti deebisa immaa diigee facaasa. Biyya sanillee bittinneessee deematu. Kuni kana kalammadaati. Oromoon aangoo siyaasaa gonfachuu dadhabuudhaa ture. Tigreen baay'inni sii aqalliyyaa jedhanii arabni baay'inni sii xiqqaadhaa. Biyya wanti bulchuu dandeesseef aangoo siyaasaa gonfatte. Aangoon siyaasaa keessin gonfatte maali? Itoophiyaadha. Isin Itoophiyaa jettee Itoophiyaa guutuun bilisoomsa jeetti irra bahe gabrummaa jala kuffiseeti aangoo siyaasaa, aangoo diinagdee waa hunda ifii dhuunfate. Olaantummaa diinagdee ifii dhuunfatee waa hunda dhuunfate. Nuti akka Oromootti maquma Itoophiyaa kanamma hanga dur an takkaa himaddeen beeku. Takkaa himaddeen beeku akka taphatti illee nafaan hin beeku Itoophiyaa jeen beeku wallahi. Maaliif niin jibbaas hin fedhulle garuu maqaa Itoophiyaa haa irratti Oromoon gabroomsaa turan san warri Gondarii fi warri Aksum irratti wal jijjiiraa bar jaarraa dheeraadha. Jaarraa dheeraa kana nutti wal jijjiiraniiti isaanumaan lamaan irra wal loluu ture. Tapha siyaasaa isaan lamaan qofaatti taphata. Tapha lamaan amma dura
Aksuumii fi Gondar jidduu ture sani Oromoon namaa miti yoo fudhannee hoo taphasan amma Oromoon ila kana yoo laalteef aangoo siyaasaa gonfattee jirti. Qabsoo waggaa afran kana godhamte waggaa sadeen dabran godhamte keessatti olaantummaa tokko diina sodaachiftee jirti. Sodaa dur jansani gara biraatiin gara isaan hin beekne sodaachiftee turte. Amma ammoo haalli amma deemu kun aangoo siyaasaa Oromoo yoo biyya tana qabatte takka ni diidi saba salmooti ni balleessiti. If malee nama biraan barbaaddu imma istiqaalaa takka mootummaa mustaqillii barbaaddi. Oromiyaa achi fottoysitee barbaaddi. Waan juusanirraa gama buujoon haalamma dhidhiitattu kanaa yoo laalte Tigree taphaa ala godhuu deeman. Eenyu dabalatanii Amaara dabalatanii yoo Dabuub dabalatan biyyummaanuu jaruma sadeen jara afran kana Tigree dabalatee Tigreen taphaa ala taate yoo Dabuub dabalatan abbaan siyaasa gonfate eenyu ta'a? Abbaan tapha kanaa eenyu ta'a? Abbaan tapha kanaa Oromoota. Abbaan qabsoo uummata Oromooti. Ubbuudiyoonis diinaa miti jechuudha. Dhiigaan ilmaan Oromooti. Abbaan yakka qaba. Luqqeetuma qaba. Kanaaf ani waa irraa isin gaafachuu barbaade. Oppiidiyoon naannoo Amaaraa dhaquun rakkoo miti. Ibidda akka naannoo Somaaleetiin nu qabatee kan achiin akka nurratti qaban dhaamsuuf ta'uu danda'a. Garuu oppiidiyoon naannoo ofiitu tasgabbeessitee caasaan isii guutuun isii deeggaree waan isiin jettu fudhatee deemaa hin jiru. Bakka tokko tokkotti sirna wayyaaneetiin caasaan gandaa akka hoogganamu agarra jechuudha. Mee namni naannoo ofiituun qulqulleessin kun naannoo biraa dhaqee hoggaa naannoo biraatti walitti ijaaramee akkamitti Tigree irratti dhiibbaa fiduu danda'a jettanii yaaddame? Gaafii sirriidha. Yoo laalte iddoo tokko tokko fakkeenya Dadar yoo fudhattee bulchaa naannaa Dadar Ali Lammaan beekuu jechuu ture. Hoggaa ijoollee miidhuu fi hidhuu fi qabee makalakaatti kennu akkas jechuu ture. Jamaal Adam namni jedhamu. Isa malees hedduuti himamaa. Kuni mootummaa hoggaa jedhan ummata. Bishaan mata jige miila nanqatuu jedhan. Sani bubuutuudha. San ummataa fi qeerroo funyaan qabee luqqisee ummata keessaa bachiisa. San akka waan jirutti ilaaluan. San akka waan jirutti nillee madaalallee kaasan. Suni Lammaan akka deemu kanatti hin jedhaan akka reefu jettis akka amma deeman kanatti. Ubbuudiyoon tun ubbuudiyoo haara'e. Qalbii jijjiirratte ubbuudiyoo haara'e hoggaan jiru. Ubbuudiyoo qalbii jijjiirratte. Tasammuu jijjiirratte. Tasodaan Tigreedhaa keessaa baase. Eenyu keessaa baase? Uummata Oromooti. Dhiiga ijoollee Oromooti. Qeerroo keessaa baase. Ani waggaa lama dura biyyaan ture. Nama ubbuudiyoo tokko wajjiniin makiinaa koree Adaamarraa gaddeema. Namni biyya alaa kana ture kun waan siyaasaati sinuus beektaa. Haasawaa ayyaana makiinaa keessatti. Nutti dabalatee nu wajjaase kaabinee godinaati. Godina Harargee baati. Naan jee dhaga'i naan jee waan tokkoon siima naan jee.